Excel namoota Excelitti fayyadamanii hin beekne jalqabbii akka ta'utti dhiyeessuu yaala. Maqaan koo Eebbaa Yohaannis jedhama. Jalqaba yogguu Excelitti fayyadamuuf jennu start ishee jettu kanarratti kilikii goone all program afaan kompiitarii afaan kooriyaatiin jira. All programs jiru irratti kilikii erga goonee booddee Microsoft Office kan jiru filanna. Achi keessa Excel irratti kilikii goonee seenna jechuudha. Excel irratti kilikii goonee seenna. Excelin wantoota baay'ee akka beekuu danda'u yookiin hojiin akka nu salphachuu danda'utti qophaa'ee fakkeenyaaf listii guyyaa yookiin listii guyyootaa akkasittiin tarreessuu yoo barbaanne achii gadis dalgas akkasittiin iddoo kana karsarii keenya fidnee gaafa inni mallattoo fannoo nu fidu leetti kilikii qabnee achii gadi gochuudhaan guyyoota torbanii guutummaa irra gurgurannee kaa'achuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo dalga akkas goone guyyoota torbanii kana kaa'achuu dandeenya. Asirratti wanti adda godhu lakkoofsota akkasittiin nuun qabu. Excel fakkeenyaaf tokko asitti barreessine tokko lama sadii jedhee akka deemu barbaanne akka ammaatti diraag yoo goone fannoo gaafa nu fidu leetti kilikii qabnee diraag yoo goone lakkoofsuma tokko achi gadi tarreessa malee nu fidu. Isa kanaaf tokko lama sadii kan jedhu jechuu barbaanne tokko lama jennee erga barreessinee booddee karaatti agarsiifna. Tokkoof lamaa kana selektii gooneeti akka nama isiniin jedhee gaafa mallattoon karsarii keenyas inni gaafa inni mallattoo iddoo nuuf fidu achi kilikii gadi qabne achi gadi butuun akkas erga goonee booddee daataa barbaannu sirriitti goone fakkeenyaaf summation jennee yoo barreessine barreessine fakkeenyaaf asitti daataa qophaa'aa isinitti agarsiisa. Akkasittiin daataa qophaa'ee jiru. Asirratti wanti isin hubachiisin darbuun barbaanne sararoonni Excel irratti yookiin foormaatii Excel irratti akkasitti mul'atan kuni gaafa piriinti goonu waraqatoota mul'atan miti. Isa kanaaf maal goona daataa qopheeffannee akkasittiin erga selektii goonee booddee home isa jedhu keessa dhufnee mallattootti ishee kanaan irratti kilikii goonee all borders isa jedhu way all borders way naannoon isa duwwaa akka godhamu gochuu dandeenya akkasitti akkas goona jechuudha. Masmarri kun garuu mul'ata piriinti gaafa goona. Innaa asirratti wanti ijoon ani isinitti agarsiisuu barbaadu Exceliidhaan summation hojjechuu yoo barbaanne iddoo summation itti hojjechuu barbaanne kanarratti kilikii goone formulas isa jedhu kanarratti kilikii goone insert function barbaanne if sum kan jedhu keessaa fakkeenyaaf summation isin agarsiisa jalqabbiidhaa fi summation filadhaa. Asirratti maandiidhaa ka'ee amma sarsuutti daataa jiru saam akkanaaf godhu yoo barbaade sii kana baakii ispeeshiidhaan balleessitanii iddoo kanatti kilikii godha. Kana booddee xuqulamee shiftii fi xuqulamee gashina walumaa C3 jessa jedhu kana balleessine C3 sana balleessine sarasdee isa jedhu irratti kilikii godha. Agartanii yoo ta'e 34 23 54 45 hunda isaatii addii nu gochuu qophaa'aa jechuudha. Kana booddee okay jennee gaafa baanu summation as nu kaa'eera. Excel wanta inni namatti tolu guutummaadhaaf akkasittiin summation jennee hojjennu foormulaa itti ilaalneerra waan ta'eef akka ammaatti karsarii keenya iddoo kana finnee achi gadi diraagii gaafa goonu guutummaa isaa saam godheetiin nuuf ka'a. Kan biraan evaluation
hojjechuu dandeenya evaluation Excelidhaan. Evaluation fakkeenyaaf summationiin kun yookiin dalagaan maandii hanga sararsiitti hojjetame hammam effektiiviidha yookiin hagam gaariidha yookiin haga barbaadu dalagamuusaa yookiin hojjetamuusaa yoo beekuu barbaanne akkuma ammaa evaluation iddoo jiru kanarratti kilikii goona. Kana booddee insert function if isa jedhu erga select goonee booddee f e g2 g3 greater than fakkeenyaaf greater than 150 ወይ ደግሞ greater than 100 hojjetamuusaa barbaadna yoo ta'e jechuudha. Torban kanatti dalagaan yookiin submissioniin 100 ta'uu qaba jennee murteeffannee jira yoo ta'e yoo G3 100 ol ta'e okay nun jedhu. Yoo submissioniin G3 yookiin submissioniin keenya immoo 100 gadi ta'e immoo nutti okay naa jedhi jennee itti manna. Kana booddee okay gaafa jennu 100 ol waan ta'eef okay nu jedheera. Akkuma ammaa kana isa kanas diraagii goona jechuudha. Foormula silatti laanneera waan ta'eef diraagii gaafa goon ofiisaatiin agartan yoo ta'e 100 ol warra jiran okay 100 gadi warra jiran immoo not okay jedhee foormulaa kana akkasitti nuuf kaa'a jechuudha. Akkuma silaa wall borders goone erga dalagnee booddeellee wall borders gaafa goonu kanattis sararuma hojjeta jechuudha. Har'aaf kanuma isin agarsiisa. Pirogiraamii yookiin paartituudhaan haga wal agarruutti nagaadhaan naturaan isin jechuu barbaada. Dhumarratti wanti isin yaadachiisuu barbaadu chaanalii koo subscribe naaf godhaa. Hiriyoota keessanitti afeeraa na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaa. Waan na gaafachuu yookiin akka isin agarsiisu yookiin akka tiitoorii isaa isiniif hojjedhu barbaadan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa isin jechuu barbaada. Galatooma.